dhugaa dubbachuuf viidiyoo Saayidoo amma reefuun ilaalee dhufe jechuudha. Guyyaa biiziin ta'ee hojiitu natti baay'ate keessummaan mana kana jira. Mana barumsaa cufame biyya kana jechuudha. Manni barumsaa cufame jennaan ijoolleen ciraa haadha isheetiin asitti wal qabdee jirti jechuudha. Durboota jaartii ambira hojjedhuutu dhufe boqonnaa ji'a tokko ji'a lama akkas natti fakkaata. Egaa du'aayin awwala dafannarraa gadan dhugaa kabbaadi shigiruu xinawune. ስለዚህ du'aa argoshi du'aa arጎላችሁ ስራ ትንሽ በስጥ አማርፈን ዱበትነተኒ ነካመልክቴ ዲፈማ ጋዬ ማን ዲፈማ ይሄ ዱበትነተን አማርፍ ዱበት ዲስ ዱበት ለማትጠስ ቀብማ ቀብ ዱበትን ጀተና አማርፍ ማሊጆ ላመ ዱባ ዱባቹ ፌ ጥቆ ዱበዱ ማሊፍ ጀናኒ ጋፈን ቢየገሉ ኮሩ ፍናታ ካይ አማ እንተበቱ ጋፈን ቢየገሉ የቹን ጥቆ መሸን ተበቱ akkasumatti inni isaare amma akkuma biyya baay'eetti hin jira hojii xiqqoo ishee muudii kiyyan jijjiiru istaalii kiyyan jijjiiru xiqqoo ishee saniif bar siniin gallaa'e xiqqoo ishee hin koorran jedhe maalii kooraa siniyyuu warri hin beekne baradha warri beektan immoo kooraa itti maka dhugaa amma biyya keenya beektu laama gara wallaggaa kana amaariffan beekani amaariffan gaafan galu maamaadhuma afaanii mama kiyani mama indena salam na shirad mucha kiyale baba mile indena salam na njira obole se kiya to kolle indelen be marif ante indena salam na je sana reba to ante indena ja ante njira ni sanu bet ante njira na reba rabbi to doni sangodi nargitu amarifa mata nanessa jechun kanuma afani ittumanan kore de tan hade sheti nan tabbata male mala sheti biya kanatto antabbanne biyya kanattoon korre yoon koraan jedhani jechuun maal biyyoo uffata magaarii wayii tokko uffatee miidiyaa kanarraa ichi deemee addeemaayi ni kaane ol deemee gad deemee viidiyoo waraabaa adoo asuma taa'ee viidiyoo waraabaa maajoo manatti na argattanii naqoo carsitanii iyyuu ijoollee isin manatti na argattanii jechuun hin ta'u hin tabbannuun jedhee gaafan galu hin tabbannaa kottaa dhugaa walii galle waligalee kor haadha ishee maal abbaa ishee biyya arabaatiin korree uffata magaarii wayii tokko uffanne caammaa magaarii wayii tokko uffanne ergi waggaa 7 fi ji'a 5 moo ji'a 6 ji'a 5 moo ji'a 4 natti fakkaate ergasii kiituma tokkoon keedha caammaa duudaa tokko illee birrii 30 birrii 40 bitadheen kenne isa birrii 40 birrii 50 isheen irra xalabatu dalbadhee yaadeen beeku gaafan kaloo chaamatis kiyadde nan koran jedhe jabbaashe maalaa dhisiiti kas sanifani qirtaa argu lijoche nan kortaniise korun jedhe jechu numa tabban biyya laati galle kaayii sanii biyya laan jiraanii gaaffidha biyya laan jira biyya laati lafa ciisuu firaashii ranciisanii firaashii miti jechuun siree ranciisanii biyya nuu farshaa raciifna abbaa ta'e biyya laatiire nu gaaffidha bakki hin jiru naaf hin galu Itoophiyaa jira madabii ranciisaa dhaga'e Itoophiyaadha maalibboo itillee raciisaa dhateen beeku adamma biyya laati immoo abbaate na baase ando benga tigiaza deema chijoe na rani Saayidoo ranaasa dhuga gafan dubbii waa'ee mana keessa deemu qoda bukoon gingishi haasaban waa'ee qoda bukoon haasaa dhuga guyyaa meeqatti bukoo bukeessanii baay'ee naasa namichumatti dhiisuu wayyan jedhee dhuga dhiisuu wayya Saayidoo raan dubbadha abbaate natti bulluqe akin jedhe Saayidooni viidiyoo gadhiisee ture har'a argitan mitiire dhugaa viidiyoo isaa ilaaluu fi biizii ta'ee kanaaf jedhee viidiyoo namaa mugattuqee dhiisee ilaaluun natti hin tolu haga dhumaatti yoon daawwadhe natti tola viidiyoo dhugaa an akka keessan miti dhugaa rabbi yoon firii ta'e viidiyoo tokko dhaqee ilaala viidiyoon na jaalladhu tokko olin keewwadha dhugaa rabbi ol keewwadheetanii sa'aatiin hojii xumurutti ilaala malee otuun hojiirra jiru otuun fiigaa jiru yoon naqee ilaale sammuun kiyyallee naan qabatu waan namni sun dabarsellee naaf hin hubatamu jechuudha dhugaa rabbi Saayidoo jedhii Sumayyaa jedhii
wabii jedhii ayyuu jedhii eenyudha kan biraanii diraamaa maariffaa na jalan darban isaan kuni nan kusadha yoo hojiirra jiraadheewu nan kusadha diraamaa maariffaa fakkeenya hin beektu diraamaa maariffaa sana maqaan namaa hundi keenya jechuu ollaa dhugaa wal beennaa miti maadii jechuu ollaa dhugaa isaan faadha olin kee wadda dhugaa saati firii ta'u ifraataa kan beektu waaliin dubbadhu maachuu yoo olloo dhugaa walitti buufachuu ollaa isaan faa jechuu olin kusadha yeroo hojii fixin barreessa garuu koomentiin barreessu koomentii jalatti immoo ijoolleen akka saree nagaachifti viidiyoo nama kamiituu nan dhaggeeffadha kan isaanii ol kaa'ee dhaggeeffadha malee kuuwwan faa babbaneefaa dhiisee deema seeraan irra gattaa'ee dhaggeeffadhu jechuudha warroota man seeraan dhaggeeffadhu maqaa deema malee kuuwwan dhiiseefaa deema itti baneefaa dhiisee deema bakka seeraan taa'een hordofu jechuudha malee koomentiin immoo barreessu warra kana jalattu nakaachisu ijoolleen na arrabsan koomentii jalatti duraan nan barreessa nan dhiisee amma nan baqadha jisseen baqadha uummata koomentii na arrabsiti koomentii jalatti jissee baqadha viidiyoo dhaggeeffadheen ba'ee sokka malee koomentii taa'ee barreesse amna maal gochuu dhufte maalitti naan jetti ijoolleen na arrabsiti kanaadeen koomentii namaan barreessu malee ani viidiyoo nan daawwadha viidiyoo namaa dhugaa rabbii viidiyoo namaa hagalumaatti daawwadha jechuudha. Egaan gara Saayidootti deebi'aa Saayidoon har'a baay'ee tokko gaddee jira. Akkuma beekamu Itoophiyaa irraa dhufee gaddalee utuu hin himini Itoophiyaa irraa dhufee Yamaniin galee jira jechuudha. Yamanii keessa jira bakka Sumayyaanii dhaqxee nyaata nyaatanii hoteelicha isaan qabatan sanafaa ture. Bakka wambarii Sumayyaan teessirrayyuu ta'aa ture jechuudha. Baay'ee tokko gaddee jira dhugaa rabbii ana akka mataa kiyyaatti waan goonus hin qabnu Sumayyaan humna keenya ol taateetti Sumayyaan dadhabamtee jirti hundaafiyyuu kan nama laafisu rabbiidha waan ta'eef du'aayii gochuufidha bakka dhugaa rabbii du'aayii gochuufidha rabbii kadhachuufidha malee wanta goonu tokkollee hin qabnu jechuudha maaliif jennaani isheen ammaa Yamanii sana keessa teesse viidiyoo gadhiifti waan ammoo Itoophiyaa jirti fidimmiretti taphate wallahi miskin argattee taphate iddoo tokkicha gadi teessoo jechuudha bakka isheen lookeeshinii jijjiirti malee silaa qallaalitti qabata ture tuseen lookeeshinii banti ta'ee iimeeliin ishee bakka isheen jirtu hin mul'isa ture iimeelii ishee bakka isheen jirtu hin mul'isa yoo lookeeshiniin ishee hin cufatini hin mul'isa iimeeliidhaani nama tokko yoonni badii balleessee yoonni waa godhee qallaalitti qabatta jechuudha iimeeliidhuma yuutuubiitiin jechuudha nama tokko iimeelii kireetu godhatee banate taanaani qallaalitti qabatta jechuudha garuu isheen lookeeshinii sana cufatte jechuudha kan isheen mul'isne hundeetti bar sammuusee indini waan ta'eef sammuusee cimaa waan ta'eef akkuma bakka aarsaa kaffalu barbaaddeeti akkuma Saayidoon aarsaa kaffalu barbaaddeeti kana hunda kan gochaa jirtu Saayidoon immoo dhugaa dubbachuuf wallahi birriidhaan taphachuutti jira achi deemaa as deemaa wallahi birriin taphachuutti jira otoo akka mataa kiyyaati otoo akka yaada kiyyaati na dhagaa ta'e wallahi birrii isa darsu marsii yookaan immoo dabilii kaffalee deeman beektu miti har'a gaddeebi'a har'a ol deebi'a dabilii kaffalee deemaa joo xiyyaara abbaa isaatiiti moo xiyyaara obboleessa isaatiiti moo xiyyaara fira isaatiiti birrii dabilii kaffalee deema bar dhugaa rabbii kana manna bakka tasfaa kutatee zim jedhee taa'ee viidiyoo isaa dalagatu rakkoon qabu viidiyoo waan fedhe dalaguu danda'a inni ogummaa adda addaa qabayyuuti sammuu cimaa qaba firaankii isaa ta'u waan fedhe haa ta'u dalagachuu danda'a viidiyoo garuu waa'ee Sumayyaa guutummaatti dhiisee birrii isa oliitti gadi adeemu sana utuu du'aa ittiin gochisiifate bareedaa dhiyyeessotaaf kennee nama rakkataadhaaf kennee utuu du'aa goosisiifate bareedaa maaliifi dhugaa rabbii rabbiitu barbaadee fi rabbiitu itti mul'isee garaa ishee laaffisee akka inni godhatu gattaa'ee birrii isatti olii gajjooru kanaan du'aa taa'ee godhatee natti tolaan akka mataa kiyyaatti jechuudha dhugaa rabbii amma mul'attu ofumaa joora mul'attu wallaahi mul'attu bakka tu du'aa godhate natti tolaan dhugaa rabbii du'aa kaasa bara du'aa kaasa dhugaa rabbiin isiniin jedha utuu gattaa'ee du'aa godhate bareeda olii gadi deemuu dhiisee jechuudha akka mataa kiyyaatti kana yaada kan immoo dhaga'uuti qalbiidha nama ijoollee beekuudha nama ijoollee isaa wajjin jiraachaa guddataa nyaataa dhufeedha kanattitu garaa kotachuu dadhabee qalbiin illee taa'uu diddeetu olii gada deemaa jira rabbana